Akka faranjitti bara 1994 magaalaa San Antonio biyya Texas keessatti warra tokkootu poolisootaaf akka mucaan isaanii badee riippoortii dhiyeesse. Mucaan badee kun maqaan isaa Nicholas jedhama. Isaa fi obboleessi isaa Jackson kan jedhamu guyyaa inni silaa badu sana hiriyoota isaanii wajjin ala bahanii taphachaa turan. Jackson akka jedhutti obboleessi kiyya Nicholas silaa guyyaa badu sana ana dura karaa manaa galee naan jedhee ture jedha. Garuu Nicholas guyyaa san karaa manaa hin galle ture. Egaa guyyaa sanii kaasee mucaan kun bakka seene namoonni wallaale. Poolisoonni mucaa kana barbaaduu ni eegalan. Osoo mucaa kana barbaadanii yeroo dheertuu dabarte garuu Nicholas ammallee hin mul'anne. Akka faranjitti bara 1997 eega Nicholas badee waggaa sadii booda poolisoonni warra Nicholas mucaan keessa mul'ate jedhanii. Poolisoonni akka jedhanitti Nicholas biyya Spain keessatti mul'ate. Mucaan mul'ate kun Nicholas ta'uu isaa akka adda baafataniif warra isaaniitiin biyya Spain kottaa jedhaniin. Obboleettiin isaa mucaa kana adda baafachuudhaaf jettee guyyaatti aanu karaa Spain deemte. Obboleettiin Nicholas yeroo gurbaa mul'ate kana argite kun Nicholas obboleessa kiyya jette. Akkasitti obboleettiin isaa fuutee karaa biyyaa galchiteen warri isaatillee inni mul'achuu isaatiif hedduu gammadanii turan. Garuu wanni nama rifachiisu gurbaan kun Nicholas waggaa sadii dura badisan hin turre. Gurbaan kun mujrima beekamaa Frederick Barden jedhamu akka ture. Guddi bashan caalaa bifa isaa jijjiiruudhaan mootummaa fi poolisoota jalaa dhokachaa ture. Seenaan ajaa'ibaatu isiniin dabrini dhageeffadhaa guutuutti. Seenaa tana guutuu isii chaanala YouTube irraa argachuu ni dandeessan.